Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa bakka jirtan hundatti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha akkasumas kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensotni mana marii booreewwan gaggeessitoonni waldaa keenya damee hundarratti argamtan akkuma taminaan dura beekamu guyyaa gaafa lamaa ji'a kurnaffaa yaa'ii gaggeessina jennee turre haa ta'u malee hanga guyyaa har'aatitti yaa'ii jara qophiin hunduu qophaa'ee fi waamichi xalaa kabajaa keessumoolee kabajaa gaggeeffamee erga ture asitti akkuma labsii 985 muraa 2009 boqonnaa 50 jalatti caqafamuuf yaalametti dhiyeessii ooditii irratti kan dhiyeessu tokkoffaa ooditaroota ooditii koomishinii koomishineroota hojii gamtaa federaalati akkasumas koomishiniin hojii gamtaa koomishineroonni qaamni ilaallatu argamuu qabu jedha. Kanaan wal qabatee guyyaa gaafa 30 irraa kaasee dhimma addaatiif warreen qaamni nuyi barbaannu baay'een isaanii kara Harargee fi kara Beenishaangul Gumuzii akkasumas iddoo adda addaa dhimma hojiitiif kan ba'an ta'uu isaanii nuuf ibsanii jiru. Kanaaf warreen koomishinii qofa oduu hin ta'in qaamoleen biiroolee adda addaatirraa waamicha dhiyeessinee fi hundi isaaniitiyyuu haaluma saniitiin adda ba'anii iddoo biraatirratti hojiin atatamaa waan isaan qonnomeef waan biraatiin walirra nu jalaa bu'eef nus dabarsuuf dirqamamnee jirra. Kanaafuu isinis kana nuuf hubattanii akka obsaan nu eeggattanii fi waamicha keenya warri isinii dabarsinee turre akka ifama nuuf gootanii fi waamicha keenya yeroo fi haala fi iddoosaa adda baafannee yeroo dhiyoo keessatti gabaasa ooditii keenya ifatti kan isiniif beeksisnuu fi han isiniif ibsinu yaa'ii keenya atatamaan kan gaggeessinu ta'uusaa asuma asittan isiniif ibsuu yaala waan na dhageeffataniif waan qalbii mana bulteen nu hubattaniif galatooma. ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር አባላትና እንዲሁም የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር የምክር ቤት አባላትና በየደረጃው የምትገኙትና 36ቱም ብራንቾቻችን ላይ የምትገኙት አመራሮቻችን በሙሉ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ለሁለት 10ኛ ወር 2016 የጠቅላላ ጉባኤ የኦዲት ሪፖርት ስብሰባን ማዘጋጀታችንና ማሳወቃችን ይታወቃል። ነገር ግን ከተለያዩት ምክንያት እንዲሁም ከአንዳንድ የመንግስት ባለድርሻ አካላት ወይም ከኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን አካላት መገኘት ያለበት በልዩ አፋጣኝና ወይም አስቸኳይ የስልጠና ምክንያትና በስራ መደራረብ ምክንያት ከሁለት 10ኛ ወር ላይ ልናሸጋግር ተገደናል። ይሄንን ስናደርግ ግን አለምንም አይነት ዝግጅት ሳይሆን ተዘጋጅተን ዝግጅታችን ጨርሰን ስናበቃ እንደሆነ እንድታቁልን እያሳወቅናችሁ ላልተወሰነ ጊዜ ያራዘምን መሆኑን ከወዲሁ አውቃችሁ እንድትታገሱን በትዕግስት እንድትጠብቁን ስንል እንዲሁም በተጨማሪም በታዛቢነትና ምሁራኖች የመንግስትም ልዩ ልዩ አካላቶችን እምንጋብዝ ሆኖ ነገር ግን በሰፊው እምንጋብዝና እምንጠራ መሆኑን ከወዲሁ ልናሳስባችሁ እንወዳለን። በሚቀጥለው ግን ከፍ አድርገን ስብሰባችንን ሰፋ አድርገን በልዩ ሁኔታ እምንዘጋጅ ይሆናል። እስከዛ ድረስ ቸር ሰንብቱ። በሰላም ቆዩን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።